Akkuma bullee haanunii wanti haaraan uumamte. Kun fuul Mark Zuckerberg isa dhugaa hin fakkaatu? Isaa miti garuu. Saree roobootii fuul isaa dabalatee fuul biliyoonaroota teknoolojii kanneen akka Elon Musk fi Jeff Bezosiin hojjetame. Roobootiiwwan kunneen argisiisaatti US Miami geeggifamirraatti dhiyaatan. Fuul duraanii kaamera qaban, dudduubanii piriinta qabu. Kanaaf yoo suura nama kaasan yerumsuun gara dudduuba maxxansanii siif kennu. Achistiini piroojeektii kan duub jiru Mike Beepol hariiroo aartii fi teknoolojii jidduu jiru qorachuu akka barbaadu dubbata. Gatiin roobootii kanaa $100,000. Sareen roobootii waan haaraa miti. Biyyoota hedduu keessatti meeshaa waraanaa fi qaamoleen seera kabachiisan fayyadaman ta'uuf bardabree sareen roobootii man Pireezidant Donald Trump eegduu guddum oduu taati. Eejensiin basaasa Ameerikaa sareen kuniin pireezidenticha eeguu irratti gahee olaanaa taphatti jedha. Sareen Sport jedhamtu tuniin dandeettii ajaa'ibaa qabdi. Suura kaasuu, bakka namiin seenuu fi balbal banuun alaa bala naannoo sun jiru daftee argita. Kanaaf namoonni $75,000 kaffalanii bitatu. Ati yoo dandeette silaa roobootii kan hin bitattaa? Saree moo tama keessi gargaartu bitatta? Yaad keessan as jalaa nu barreessaa.